Meeqa keenyatu faayidaa walquunnamtiin saalaa qabu beekna. Amannus amanuu baannus walquunnamtiin saalaa daa'imman godhachuu bira darbee fayyaa keenya faayidaalee ajaa'ibsiisaa armaan gadii kana qaba. Mee walumaan haa ilaallu. Akkam jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa kun yeroo fayyaa keessanii daqiiqaa muraasa gurra nuuf ergisuun odeeffannoo fayyaa keessanii haala salphaan ittiin kunuunfattanidha. Guyyaa har'aa faayidaa 9 walquunnamtiin saalaa fayyaaf qabu kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti obsaan nu caqasaa. Walquunnamtiin saalaa gammachuu yookiin walitti dhufeenya qofa miti. Faayidaa fayyaa ajaa'ibsiisaas ni qaba. Yeroo hunda walquunnamtii saalaa raawwachuun miira keessan guddisuu, dhiphina salphisuu fi fayyaa onnee keessanii fooyyessuu danda'a. Qabxiiwwan 9 faayidaa walquunnamtiin saalaa qabu akka armaan gadii kanatti isiniif qindeessineerra. 1. Walquunnamtiin saalaa dhiphina ni hir'isa. Yeroo dhiphinni si mudatu qaamni kee hoormoonii koortiisoolii jedhamu gadhiisa. Koortiisoolii xiqqaan qaamni kee sirnaan akka hojjetu kan gargaaru ta'us garmalee baay'achuun isaa akka sitti dhaga'amu yookiin akka dadhabdu si gochuu danda'a. Garuu walquunnamtiin saalaa indoorfiinsii hoormoonota miira gaarii miira keenya kaasuun sadarkaa koortiisoolii gara idileetti akka deebi'uuf gargaaran yookiin gadi lakkifaman taasisa. Walquunnamtiin saalaa oksitooksiinii hoormoonii jaalalaa jedhamuun beekamu akka gadhiifamu kan kakaasu yoo ta'u, kunis boqonnaa akka argattuu fi hiriyaa gaa'elaa kee wajjin walitti dhufeenya akka qabaattu si gargaara. Kunis sadarkaa dhiphinaa daraan gadi buusa. 2. Hirriba. Tarree hoormoonota qaamni kee yeroo walquunnamtii saalaa addatti yeroo gammachuu fedhii saalaa gadhiisu keessaa tokko piroolaaktinii jedhama. Piroolaaktiiniin hirriba to'achuu keessatti ga'ee qaba. Walquunnamtii saalaa booda daballiin piroolaaktinii miira hirribaa fi boqonnaa yeroo baay'ee itti aanuuf sababa guddaa qaba. Kunis salphaatti hirriba akka qabaattu si gargaaruu qofa osoo hin taane hirriba gadi fagoo fi akka boqonnaa namaaf kennu ni godha. 3. Sirna ittisa fayyaa keenyaa guddisa. Walquunnamtiin saalaa sirna ittisa qaama keenyaa guddisuu kan danda'u oomisha farra qaamaa infekshinii irraa nama eegu kanneen akka vaayirasii paapiloomaa namaa yookiin immoo huumaan paapiloomaa vaayirasii dabalatee qorannoo xiqqaan qorattoonni yuunivarsiitii Wilkis Peensilvaaniyaa keessatti argaman tokko akka agarsiisutti barattoonni kolleejjii torbanitti al 3 fi isaa ol walquunnamtii saalaa raawwatan farra qaamaa immuunoogiloobiinii A jedhamu haxxiffannaan isaanii keessatti baay'ee kan qaban yoo ta'u, kunis dandeettii qaamni vaayirasii fi baakteeriyaa tokko lolu fooyyessa. Qorannoon bara 2021 gaggeeffame akka agarsiisutti walquunnamtii saalaa raawwachuun dandeettii fooyya'aa vaayirasii COVID-19 ofirraa ittisuu wajjin walitti dhufeenya qaba. Wantoota gaarii sirna ittisa qaama keessaniif gochuu dandeessan keessaa tokko halkan hunda hirriba qulqullina qabu gahaa argachuudha. Walquunnamtiin saalaa hirriba fooyya'aa wajjin kan wal qabatu waan ta'eef yeroo hunda raawwachuun fayyaa ittisa qaama waliigalaa keenya ni cimsa. 4. Fayyaa laguu dubartootaaf. Yeroo laguu keessanii dubartoonni yoo isin mudate walquunnamtii saalaa miira namatti hin tolle salphisuuf gargaara. Kiraampis yookiin immoo ciniinnaan garaa kan uumamu yeroo gadameessi keessan walitti siqee liiningii yookiin immoo seelii ala isaa dhangalaasuudha. Orgaazmaa yookiin immoo gammachuun yeroo fedhii saalaa maashaa gadameessa keessanitti ciccituun kan fidu yoo ta'u, kana booda gadhiifamuun dhiphina salphisuu danda'a. Walquunnamtii saalaa yeroo laguu yookiin immoo period sex irratti sitti hin tolle ta'e masturbation yookiin immoo ofiin of gammachiisuun faayidaa wal fakkaatu qaba. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti qorattoonni tokko akka jedhanitti walquunnamtiin saalaa idilee hoormoonota wal hormaataa kan akka estroojinii madaaluuf gargaaruu fi dubartoota marsaa laguu idilee qaban kanneen to'annoo da'umsa hormooniin fayyadamne irratti oovuleeshinii walirraa hin cinne deeggaruu danda'a. 5. Fayyaa sammuutiif. Yeroo walquunnamtiin saalaa qaamni kee hoormoonota miira gaarii sitti dhaga'amu kan akka indoorfiinsii, oksitooksiinii fi dooppaaminii burqisiisa. Hoormoononni kun dhiphina hir'isuu fi miira kee guddisuuf akkasumas hiriyaa gaa'elaa kee wajjin walitti dhufeenya miira gadi fageessuuf gargaaru. Kun hundi fayyaa sammuu fooyya'aa ta'eef gumaacha olaanaa qaba. Qorannoon tokko illee salquunnamtii yeroo hunda gochuun dhiphina sammuu gadi buusuun wal qabatee akka jiru illee ni ibsu. Qorannoon ga'eessota Ameerikaa 16,000 irratti gaggeeffame tokko namoonni gaaffii kana gaafataman torbanitti yoo xiqqaate al tokko walquunnamtii saalaa raawwachuun akkuma
waggaatti doolaara 50,000 argachuutti gammachuun akka isaanitti dhaga'amu dubbataniiru. 6. Nafa qaama saalaa jabeessa. Yeroo walquunnamtiidhaan gammadnu meeshaaleen nafa qaama keenyaa uumamaan walitti siquun boqotu. Kunis sochii qaama lallaafaa isaaniif kenna. Walitti siquun meeshaalee kun ujummoo fincaanii, garaachaa fi gadameessa dubartoota irratti yookiin piroostaatii dhiirota irratti akka ciman gargaaru. Yeroo walquunnamtii saalaas gahee ni taphatu. Namoota fedhii saalaa qabaniif nafa qaama saalaa boqochiisuu danda'uun yookiin tursiisuun kaka'umsa guddisuu fi gammachuu yeroo walquunnamtii saalaa akka salphaatti akka argan godhu. Meeshaalee kana cimsuun walquunnamtii saalaa irra turuun caalatti akka nama gammachiisu gochuu qofa osoo hin taane ujummoo fincaanii keenya cimsuun haala gaariin fincaan to'achuu akka dandeenyu gochuun wallaansoo walqabuu fincaan qabachuu dadhabuu yeroo dullumaa gadi buusa. 7. Fayyaa onnee ni fooyyessa. Walquunnamtii saalaa raawwachuun karaa adda addaa muraasaan dhiiga keenyaaf gaariidha. Dhaannaan onnee keenyaa ol kaasa. Kunis marsaa dhiigaatiif gaarii waan ta'eef dhiibbaa dhiigaa keenya sadarkaa fayyaa qabeessa ta'een akka turu gargaara. Qorannoon tokko tokko akka jedhanitti dhiirota dargaggoota ta'anii fi fayyaa ta'aniif yeroo hunda walquunnamtii saalaa raawwachuun boodarra rakkoo onnee qabaachuu isaanii gadi aanaa ta'uu danda'a. Dubartootaaf qorannoon tokko tokko akka agarsiisutti qulqullinni muuxannoo salquunnamtii isaanii yeroo meeqa walquunnamtii saalaa raawwatan osoo hin taane carraa dhimma onnee hir'isuu wajjin walqabatee jira. Qorannoon biraa bara 2020 akka agarsiisutti dhukkubsattoonni dhukkuba onnee yoo xiqqaate torbanitti al tokko walquunnamtii saalaa raawwatan carraan dhukkuba onneetiin du'uu isaanii 10% gadi bu'a. Garuu walitti dhufeenya kana guutumatti hubachuuf qorannoon dabalataa kan barbaachisu ta'a. 8. Kaansarii piroostaatii ittisuu danda'a. Dhiironni yeroo baay'ee dhangalaasan carraan kaansarii piroosteetiin qabamuu isaanii gadi aanaa ta'uu akka danda'u ragaaleen agarsiisan guddachaa jiru. Yeroo walquunnamtii saalaa raawwattu qaamni kee dhangala'aa fi seelii piroostaatii keenya keessaan kan baasu yoo ta'u, kunis summii yookiin wantoota miidhaa geessisan kanneen carraa kaansarii dabaluu danda'an balleessuuf gargaara. Qorannoon walquunnamtiin saalaa hammam akka gaarii ta'e sirriitti garaagarummaa qabaatus qorannoon bara 2016 gaggeeffame akka agarsiisutti dhiironni umuriin isaanii waggaa 20 fi 40 jiran ji'atti yoo xiqqaate si'a 21 walquunnamtii saalaa sanyii kormaa dhangalaasan carraan kaansarii piroostaatiin qabamuu isaanii hanga 20% hir'isaa jedhama. 9. Faayidaa waliigalaa walquunnamtii saalaa. Walquunnamtiin saalaa yeroo hunda raawwachuun faayidaa fayyaa waliigalaa keenya guddisuu danda'u keessatti gahee olaanaa qaba. Faayidaa kana irraa bu'aa guddaa argachuuf walquunnamtii saalaa qaama idilee keessanii akka ta'u gochuuf yaalaa. Hiriyaa gaa'elaa keessan wajjin kana gochuudhaan fayyaa qaama keenyaa fooyyessuu qofa osoo hin taane jireenya gammachuu fi fayyaa qabeessa ta'eef of qopheessuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole firaaf hiriyoottan keessaniif qooda laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon keenya har'aa asuma irratti xumurama. Hanga viidiyoo biroon mata duree haaraa waliin wal arginutti turtii gaarii.